Ashama akkam jirtu? Arramas mata duree biraa qabadheen deebi'ee jira. Chaanalii kanaaf egaa sabiskiraayib gochuun keessan, laayik, sheer gochuun keessan faayidaa hedduu qaba. Akkasumas akka ani dafee dafee barnoota sin barbaachisu kan barbaachaadha jedhee qabadhee dhiyaadhu kan qopheessu na taasisa waan ta'eef sabiskiraayib gochuu, laayik fi sheer gochuun dagatinaa jechuun barbaada. Mata dureen kanarraa waa'ee amma ammaa dhuufuu yookaan dhuufuu baay'isuu kan jedhuu fi akkasumas immoo dhuufuu dhangala'aa qabu dhuufuu maaltu fidaa? Furmaanni isaa maadhaa kan jedhudha. Kun afaan Ingiliffaan excessive flatulency and wheat farts jedhama. Mee maaltu kana fidaa? Furmaanni isaa maadhaa kan jedhu akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Mata duree kana bakka lamatti qoonna. Kan jalqabaa amma ammaa dhuufuu baay'isuu yookaan dhuufuun namatti baay'achuu kan jedhudha. Kan lammaffaa immoo dhuufuu dhangala'aa qabu maaltu fida kan jedhu qobaatti ilaalla. Mee amma ammaa dhuufuu baay'isuu maaltu fidaa? Akkasumas immoo furmaanni isaa maadha kan jedhu akka armaan gadiitti haa ilaallu. Deeffachuu fi dhuufuun qilleensi baay'achuu kan namatti hin tollee fi nama qaanessudha. Yeroo hedduu nama keessa teessanii yoo amma ammaa deeffattan namni hin jaallatu. Akkasumas immoo egaa dhuufuu akkuma beektanidha. Namni hedduun akka waan hamaa ta'etti akka waan nama qaanessuutti akkasittidha kan lakkaa'amu jechuudha. Namni sunis ittiin tolu hin qaana'a jechuudha yeroo waan akkasii isa mudatu keessumaa bakka namni baay'atee jirutti. Qilleensa dhuufuun baasuun kanuma jiruu fi kan rakkoo hin qabnedha. Kan nama hundarratti mul'atuu fi noormaalidha jechuudha. Qilleensa dhuufuudhaan baasuun. Egaa giddugaleessaan noormaalii wanti eegamu jira. Namoonni hedduun guyyaa guyyaan dhuufuu adiisan malee noormaalii namni nagaan guyyaatti si'a 6 hanga si'a 20 dhuufuun qilleensa baasuu danda'a jedhama. Kun kan rakkoo hin qabnedha kan noormaalii ta'e jedha jechuudha hanga 20tti. Egaa kanaa ol yoo ta'e garuu xiqqoo baay'ateera wanti kana fide wanti biroon jira jechuudha. Haa ta'u malee darbee namoonni tokko tokko keessumaa ijoolleen yeroo ta'etti amma ammaa kan dhuufuun isaanitti baay'atu yookaan isaan rakkisudha jechuudha. Maatiin tokko tokko kompileen godhu. Mucaan kun amma ammaa dhuufuutti kan hedduu kan amma ammaa gaaziin itti baay'ata qilleensi itti baay'ata garaa isaatti kan jedhu waan akkasii kompileen godhu. Keessumaa wanti kun egaa ijoollee biratti baay'ata jechuudha. Yeroo hedduus wanti dhuufuu kana fidu akka isaan amma ammaa dhuufan baay'inaan dhuufan godhu wanti kana fidu rakkoo fayyaa cimaa kan hin taanee fi kan ofumaa deebi'ee dhiisudha. Yeroo hedduu ijoollees haa ta'u nama gurguddaa biratti kan rakkoo fayyaa cimaa irraa maddee fi waan rakkisu miti jechuudha. Kan ofuma isaa deebi'ee dhiisudha kan waan salphaa ta'edha jechuudha. Yeroo baay'ees kan kana fidan maadhaa nyaataa fi dhugaatii namni sun fudhatee fi yookaan nyaatee fi qorichoota tokko tokko kan mana yaalaadhaan kennamanii fi kan nuti ofuma keenya fudhannu ta'uu mala jechuudha kan kana fidan yeroo hedduu. Keessumaa egaa nyaanni yeroo hedduu dhuufuu namatti baay'isan kanneen faayibarii hedduu qaban kanneen akka baaqelaa, atara, birookoolii, dinnicha, muuzii, goommana, qamadii, nyaata qullubbii itti baay'atu. Kanneen akkasii faayibarii hedduu waan qabaniif amala qilleensa yookaan gaazii garaacha keenyatti baay'isuun akkasumas marrumaa keenyatti baay'isuun dhuufuu fiduu akkasumas nu deeffachiisuu qabu jechuudha. Akkasumas sooranni cooma hedduu qabus amala qilleensa baay'isuu qabu. Kanaafuu nyaata faayibarii hedduu qabanii fi nyaata cooma hedduu qaban amala qilleensa baay'isuun akka namni dafee dhuufu amma ammaa dhuufu taasisuu qabu jechuudha. Dhugaatiin qilleensa qaban yookaan kaarbooneetid diriinkis kan jedhaman keessuma kanneen samsamanii gurguraman yookaan ashaagamanii gurguraman kanneen kaarbooneetid ta'an yeroo bannu kanneen gaazii qaban qilleensa qaban isaan kunis amala dhuufuu namatti baay'isuu qabu jechuudha. Akkasumas immoo yeroo hedduu keessuma ijoollee biratti illee darbee namoota gurguddoo tokko tokko biratti kan mul'atu ariitiin nyaachuu akkasumas immoo ariitiin waa dhuguun qilleensi hedduu nyaata sana wajjin yookaan dhugaatii sana wajjin akka garaacha keenyaa fi marmaan keenya seenu taasisuun qilleensi yeroo nyaannu ariitiin nyaannu sun yeroo ariitiin dhugnu sun qilleensi nyaataaf dhugaatii waliin seene akka inni bifa dhuufuudhaan bahu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf ariitiin nyaachuun akkasumas baay'ee dafanii dhuguun amala akkasii fiduu qabu. Amala dhuufuu baay'isuu qabu jechuudha. Haa ta'u malee ijoolleen dhibee gogiinsa garaa fi garaa kaasaa qabanis dhuufuun isaanitti baay'ata. Yeroo baay'ee wanti kana fidu nyaata dhugaatii akkasumas qorichoota tokko tokko haa ta'u malee darbees ijoolleen dhibee garaa kaasaa qabanii fi akkasumas gogiinsa qanaa qaban namni gurguddaallee yeroo garaa kaasaa qabu amma dhuufuu danda'a jechuudha. Dhibeewwan fayyaa biroo
kan akka soorata gosa kaarboohayidireetii laaktoosii jedhamu hedduu qabu bulleessuu dadhabuu yookaan laaktoos intooleraansi kan jedhamu namoonni dhibee akkasii qaban amala ammaa dhuufuu qabu. Laaktoos intooleraansi kanneen qaban maadha? Inzaayimii laaktees jedhamu hin qabani. Inzaayimiin kun immoo laaktoosii kan jedhamu gosa kaarboohayidireetii akkasii bulleessa. Kanaaf inzaayimii sana yeroofis haa ta'u yeroo dheeraafis hin qaban taanaan yookaan rakkoon akka isaan geera taanaan amala gaazii itti baay'achuu qabu jechuudha. Kun egaa dabalataan dhibee gadi biraa waan ta'eef mallattoo hedduu qaba. Isaan keessaa tokko garuu dhuufuun baay'achuu kan qilleensi karaa bobbaa bahu baay'achuudha jechuudha. Namni tokko yeroo dhuufuun isa qabu yookaan yeroo qaamni isaa akka dhuufuun isa qabe isa gaafatu dhokfatee yookaan didee yeroo tursiifatu qilleensi sun marmaan keessa baay'achuun dhukkubbii garaatti fida. Fakkeenyaaf amma nam tokko bakka namni baay'atu jira taanaan fakkeenyaaf mucaan tokko kan ijoolleen tokko mana barumsaa jira taanaan yeroo dhuufuun isa qabu hin dhokfata yookaan qabachuu yaala. Yeroo kan ammoo qilleensi sun gaaziin waan ta'eef marmaan keessa guutaa baay'achaa deemuudhaan dhukkubbii garaatti fiduu danda'a jechuudha. Namoonni akkasii yeroo qilleensa sana baasanii yookaan dhuufanii xiqqoo furmaata argatu. Xiqqoo dhukkubbiin garaa isaanii xinnoo riliif ta'u jechuudha. Kanaaf egaa aga danda'ametti yeroo dhuufuun jiru hanga danda'ametti baay'ee qabannee tursuu hin dandeenyu. Gaazii marmaan keenya keessa kuusaa jirra waan ta'eef. Mee furmaanni maadha? Erga wanti kana fidu kana jennee furmaanni maadha jennee ilaalle kan jalqabaa dhugaatii qilleensa qaban kan samsamanii gurguraman dhiisuu. Yeroo wanta akkasii nu mudatu kanneen akka kookaa koollaa kanneen akka dhugaatii adda addaa kanneen akka ispiraayit waan adda addaa kanneen gaazii qaban kanneen qilleensa qaban hedduudha isaanii isaan akkasii dhiisuudha jechuudha yeroof. Akkasumas immoo ariitiin nyaachuu fi dhuguu dhiisuu akkuma sila jennee namoonni tokko baay'ee ariitiidhaan nyaatu amma akka waan faashinii ta'etti akka waan intinii ta'ettidha kan lakkaa'amaa jiru dargaggoonni keessumaa baay'ee ariitiidhaan nyaachuun akkasumas ariitiidhaan dhuguu dhiisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yeroo akkasii qilleensa hedduu waan galchinuuf marmaan keenya keessa guute amala dhuufuu baay'isuu qaba jechuudha. Dabalataanis baaqelaaf ataraa yeroo nyaataaf qopheessuun maal gochuu qabna akka isaan wanta kana finneef bishaan keessa jiisanii bulchuun bishaan itti jiisanii keessa bulchan immoo erga gatanii booda ganama bishaan garbiroon affeeluun akka isaan wanta kana hin finne taasisa. Booru ittoo baaqelaaf atarraa qopheessina taanaan har'a galgala bishaan keessa bulchina laaffisne booru immoo bishaan sana keessaa gannee bishaan garbiraadhaan danfisuu yookaan bishaan garbiraadhaan affeeluudha jechuudha. Nyaata garbiroo immoo kanneen kana fidan kanneen faayibarii hedduu qaban yeroof dhiisuu yeroo wanta akkasii baay'atu. Akkasumas yoo rakkoo laaktoos bulleessuu qabaatan akkuma sila jennee laaktoos intooleraansi kan jedhamu sana namoonni akkasii yeroof maal gochuu qabu aannanii fi bu'aa aannanii kan ta'e kanneen akka itittuufaa yeroof dhiisuudha. Akkasumas sosochii qaamaa gahaa ta'e taasisuu eksersaayis gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Isa kanas akka furmaataatti ilaalama. Yoomi kan mana yaalaa deemuu qaban namoonni yoo qilleensi yookaan dhuufuun baay'eetti baay'ate yoomi kan mana yaalaa deemuu qaban jennee ilaalle kan jalqabaa garaan yoo baay'ee dhukkube akkasumas yoo garaan baay'ee bokoke bobbaa keessa dhiigni yoo jiraate akkasumas immoo garaa kaasaa yookaan gogiinsa garaa yoo qabaatan fincaan foolii badaa qabu akkasumas fincaan dhiiga qabu akkasumas fincaan wanta adda ta'e kanaan duraarraa wanta adda ta'e yoo qabaate ogeessa fayyaa mariisuu qabu jechuudha. Akkasumas immoo ol guurraa yookaan haqqee fedhii nyaataa dhabuu fi ulfaatinni qaamaa irrachaa yoo deeme qilleensi bahuu sana yookaan dhuufuu sana qofa sun ta'in dhibeen biraa jiraachuu danda'a waan ta'eef mana yaalaa deemanii ilaalamuu qabu jechuudha. Akkasumas immoo yeroo dheeraa irra ture kanneen armaan olii gochuun furmaata nuti armaan olitti keenya gochuun yoo deeme yeroo dheeraa irra ture qorichoonni tokko jiru kana fooyyessan keessuma ijoollee biratti kanneen akka simeetikoo kan jedhamu qorichoonni tokko jiru isaan kana argachuuf mana yaalaa geessuun barbaachisaadha jechuudha. Qabxiin lammaffaan kan armaan olii wajjin kan wal fakkaataa haa ta'u malee xiqqoo addadha. Innis maal kan jedhudha? Dhuufuu dhangala'aa qabu yookaan weet filaatulaansii maaltu fidaa? Namoonni tokko yeroo ta'etti dhuufuu dhangala'aa qabu godhatu yookaan yeroo dhuufuu dhuufan wanti dhangala'aa ta'e wanti lallaafaa ta'e karaa bobbaa isaanii ni ba'a jechuudha. Maalti kana fidaa? Furmaan isaa maadha kan jedhu nama gurguddaa biratti maadha daa'imman biratti maadha kan jedhu mee qabxiiwwan muraasan kaasa. Tokko kan kana fidan qorichoota tokko
Keessumaa kanneen akka farra baakteeriyaa yookaan antibaayootik kan ta'an kanneen koolesteroolii qaama keessaa hir'isuuf fayyadan akkasumas immoo qorichoota kanneen keemikaala sorbitool jedhamu of keessaa qabanii fi akkasumas qorichoonni tokko tokko kan ulfaatina qaamaa hamaa ta'e hir'isuuf fayyadan obesitii hir'isuuf kan fayyadaman kan oollistaat jedhaman kanneen akkasii amala waan akkasii fiduu qabu jechuudha. Dhuufuun isaanii dhuufuu baay'isuu hin ta'in warra akkasii yeroo dhuufan yeroo qilleensi ba'u wanta dhangala'aa ta'e of keessaa qaba yookaan naannoo bobbaa isaanii irratti argu jechuudha. Dabalataan namoota rakkoo laaktoos intooleraansi jedhamu qaban akkuma sila jedhanii namoonni dhibee laaktoos intooleraansi jedhaman inzaayimii laaktees jedhamu waan hin qabneef gosa kaarboohayidireetii kan hedduminaan aannan keessatti argamu laaktoos jedhamu hin bulleessan waan ta'eef warra akkasii amala dhibee kana qabaachuu qabu jechuudha. Kanneen akkasii maal gochuu qabu? Wantoota aannan qaban yeroo nyaatan baay'ee wanti kun isaan mudata waan ta'eef isaan kana dhiisuu jechuudha yeroof. Darbee darbees dhibeewwan kanneen akka dhibee gluuteen intooleraansi qabaachuu warreen akkasii yeroo nyaata qamadii fi garbuu qaban nyaatan wanta akka isaan mudachuu danda'a. Akkasumas immoo dhibee irritable bowel syndrome jedhamu qabaachuu akkasumas dhibee narvii waliin wal qabatan kanneen akka dhibee sukkaaraa, dhibee strookii qabaachuunis kanaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Inni kun egaa xiqqoo daa'imman biratti addadha. Daa'imman biratti hoo dhuufuu dhangala'aa qabu maaltu fida jennee ilaallee daa'imman biratti dhuufuu dhangala'aa qabu dhuufuun kan rakkoo hin qabnee fi sababa sadarkaan guddina soorata bulleessuu marrimmaan isaanii yookaan qaama isaanii guddina irra jiruuf soorata guutummaa guututti bulleessuu hafuun yookaan hin bulleessin hafuun kan dhufudha waan ta'eef kun rakkoo hin qabu hedduu. Kanaaf darbee yeroo dhuufan dhuufuun sun immoo xiqqoo yeroo karaa bobbaa isaanii xiqqoo wanta dhangala'aa qabu wanta lallaafaa ta'e waliin yoo jiraate kun egaa marrimmaan isaanii wantoota pirootiin, kaarboohayidireet, faatti jedhaman wantoota akkasii sirriitti marrimmaan daayyees ta'uuf machuu hin taane waan ta'eef kun yeroo hedduu rakkoo hin qabu jechuudha. Haa ta'u malee wanti furrii fakkaatu yoo bobbaa keessa jiraate dhiigni kan bobbaa keessa jiru yoo ta'e akkasumas immoo bobbaan isaanii foolii baay'ee ajaa'ibaa kan badaa yoo qabaate akkasumas bobbaan isaanii yoo dafee kan dhufu ta'e haqqee kan qabu yoo ta'e akkasumas ho'inni qaama isaanii dabalee jira yoo ta'e tariitii wanti kun garaa kaasaadha waan ta'eef ogeessa fayyaa mariisuu qabu. Dhuufuu dhangala'aa qabu furuuf maal gochuu qabna yoo jenne kan jalqabaa wantoota aannan loonii fi qamadii qaban yeroof dhiisanii ilaaluu tariitii gluuteen intooleraansi qabaachuu danda'u waan ta'eef gluuteen sensitivitii torbee lamaaf wantoota aannan loonii fi qamadii qaban dhiisanii ilaaluu yeroo akkana dhiisanii ilaalan yoo isaan dhiise wanti kun dhibee sana ta'uu waan danda'uuf yeroof dhiisuu barbaachisa jechuudha. Yoo kana godhanii immoo dhiisuu dide maal gochuu qabu? Dhugaatii qilleensa qaban dhiisuu kanneen akka akkuma sila jennee kanneen qilleensa qaban keessumaa kan samsamanii gurguraman yookaan ashagamanii gurguraman dhiisuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas nyaata sirriitti ilkaaniin ciniinuun yookaan ilkaaniin bulleessuun liqimsuu sirriitti erga bulleessinee booda liqimsuu qabna afaan keessatti. Akkasumas mastiikaa nyaachuu dhiisuu. Mastiikaa nyaachuun yookaan alanfachuun akka qilleensi hedduun gara garaacha keenyaa seenuu taasisa waan ta'eef amala dhibee kana fiduu qaba jechuudha. Akkasumas nyaata suuta jechaa ilaalaa nyaachuu eating slowly and mindfully ariitiin nyaachuu fi akkasumas immoo baay'isanii liqimsuun baay'isanii dhuguun takkaatti dhibee kanaaf nama saaxila. Akkasumas nyaata cooma hedduu qabanii fi nyaata baay'ee mi'aawaa ta'an fatty diet and spicy diet kan ta'an kan baay'ee mi'aawan kan baay'ee cooma baay'ee hedduu qaban nyaachuun dhibee kanaaf nama saaxila waan ta'eef dhiisuun barbaachisaadha yookaan hir'isuun barbaachisaadha jechuudha. Haa ta'u malee egaa dabalataan jechuunis dhuufuu yookaan qilleensa wanta dhangala'aa ta'e qabu yookaan wanta lallaafaa ta'e qabu dabalata kana qabaachuun dabalata yoo tariitii bobbaa keessa dhiigni jira ta'e yoo tariitii ulfaatinni qaama mucaa sanaa yookaan nama sanaa hir'ataa jira ta'e akkasumas qaamni yoo baay'ee addaateera ta'e peel ta'eera yoo ta'e jechuudha tariitii akka wanta hir'ina dhiigaa qabu harki isaafaa fuulli isaafaa addaatee jira yoo ta'e akkasumas naannoo ija isaafaa dabalataan garaan bokkokee jira yoo ta'e qilleensa fudhachuu rakkachuu yookaan difficult of breathing rakkoo akkasii qabaannaan ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha jechuudha. Mata duree kana ilaalchisee barnoota ni qabadhee jiru gabaabsee hanga danda'ametti kana fakkaata waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa sabiskiraayib gootanii maatii ta'uu hin dagatinaa turtii gaarii.